Aappiiwwan adda addaadhaa bilbila keessanirraa qabdan keessa aappii iccitii keessaa qabdan aappii isin malee namni biroodhaa akka irra galee iccitii keessan isin dura argu hin barbaanne akkaataa qulfii mataa isaatiin qolfachuu dandeessan isin barsiisa. Egaa daawwatan kiyya waan kan akka namni baay'een argee itti fayyadamu viidiyoo kan laayik sheer gochuun nafaa duraan hordofa. Aappii tokko bilbila keessatti gabbifachuu isin barbaachisa. Aappii kana gabbifachuudhaaf as Google Chrome keessan keessanii galtanii achi booda bakka sarchii harta tokkoof kilikni gootu achi booda bakka sarchii harratti michuu joobis jettanii barreessitanii michuu joobis. Achi booda michuu joobis kajuu jalaa irratti ni baasira tura tokkoof kilikni gootu. Ammallee asirratti michuu joobis.com kajuu kan tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan sitti asii lolta ikoonii sarchii irra tura tokkoof kilikni gootu. Bakka sarchii irratti qubee laa kaa raa barreessanii achi booda sarchii fuuldura hanti kilikni gootu sarchii gootu. Achi booda haala kanaan suuraa kana sanii fidaa suuraa kana tura tokkoof kilikni gootu. Achi booda aappii gadi buufachuudhaaf tura oltaa gad deemtu achi booda dhumarratti qalama diimaadhaan kan barraa'e aappii as tuqaa buufadhaa kan jalatti daawulood kan jirtutti daawuloodii tan sottaniiti aappii kana bilbila keessatti gad buufattanii. Hayyee daawwatan kiyya aappii gad buufattanii yeroo galtan aappiin kana haala kanaan simii banama asirratti start now kan jiru kanarratti tokkoof kilikni gootu. Achi booda haala kanaan qulfii itti godhadhaa isiniin jechaa jira jechuudha. Yoo barbaadan piin itti godhachuu dandeessanii yoo barbaadan immoo paatarniidha. Fakkeenyaaf paatarnii godhee isinitti agarsiisuti. Ammallee irra deebi'ee konfirm godhuudhaaf. Achi booda haala kanaan aappiiwwan bilbila keessanirraa qabdan hunda isiniif jechuudha. Aappii qulfiidhaan qolfachuu barbaadan aappii iccitii keessaa qabdan hundumaa raayitiitti gootanii jalatti look kan jiru tura tokkoof kilikni gootanii. Achi booda ammallee siitiin kan lamman hundumaa oonii gootaniiti information isaadhaa eeyyama kennitaniifi. Egaa daawwatan kiyya haala kanaan aappiiwwan bilbila keessanirraa qabdan keessaa aappii iccitii keessaa qabdan hunda qulfiidhaan qulfii mataa isaatiin qolfachuu dandeessan yookiin qulfii itti godhachuu dandeessan jechuudha.